Ashamaa fuuni kabajamtoota fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo nageenya keenya bakkuma jirtutti isin haa ga'u jechaa nagaa maal qabnallee mi'aa ta'uu namni jiru nagaa ima wal gaafataaf nagaa wal gaafanna malee nagaa hin qabnu. Akkasuma akkuma isin argaa jirtan kana ilmaan Oromoo ka biyya keessa jiruu fi ka biyya ambaa jirullee dararaa guddoo keessa jira. Garuu dararaan inni dararamu tuni yoo furmaatan arganne dhumaata inni dhumuuf dararaan inni dararamuuf maali waan jedhu xiqqoo gaafii namatti ta'a. Nuti takkaa dubbachuun dhiifne waa'ee Oromoo kana takkaa dubbachuun dhiifne waa'ee Oromiyaa garuu furmaata ittiin arganne. Duuti Hacaaluu gadda takkaa ilmaan Oromootirraa hin geenne nurraa hin geette. Gadda Hacaaluu mana hidhaa nurraa cufatee Oromoon hara baafatee mana hidhaa akkasiitti deebi'een dararamu jedhu nutti bante Oromoo odoonu du'a isaatiif gaddinu ka lubbuun jiru akka itti jiraatu wallaalee waan irra jiraatu wallaalee mana hidhaatti dararamaa jira. Har'a Hacaaluun waan balleessine duuti Hacaaluu yoo qabsoo Oromootiif falmate malee yoo dhugaa Oromootiif falmate malee badeen inni qabu takka illee hin jiru. Haa ta'u garuu osoo inni Finfinnee magaalaa Oromiyaa guddittiif falmu osoo inni Finfinnee handhuura Oromiyaati jedhee falmu Amboon keessatti awwaalchi isaa raawwate. Akka maletti du'e akka maletti awwaalame bakka isaan hin malletti awwaalame bakka inni erga gaafa uf beekee Oromoof Oromiyaaf qabsaa'uu eegale inni uf beekee Oromiyaaf Oromoo qabsaa'uu eegale falmaa jirutti silaa karaawwatu bakka isaan hin malletti duuti isaa akka malee taate duuti awwaalchi isaallee akka maletti raawwatame. Kuni marti maali? Rakkoo nu gizee duraa osoo walitti dubbannu osoo nu walitti wanyu waliigaltee dhabuu fi mootummaa dhabuu irratti wal kuffifnetu asiin nu gahe. Nu falmachuun dhiibni inuma falmannee garuu bu'aan nu argannu hin jiru. Ima duunee awwaalcha keenya awwaalcha gaariin awwaalamu akka sareetti dabramne tuffatamne sagalee nu ummata nu ta'u nurraa cufanii kammoo addunyaan akkamitti akka du'ee fi maal irratti akka du'e addunyaan akka hin dhageenye inni nurraa cufanii awwaalchi isaa akka barbaadanitti nama barbaadanitti namni barbaadee fuudhee is awwaala. Argitan isin martuu yoo reef isaa viidiyoo waraabame san irratti argitan. Alaabaa abbaa gadaa jala oolchanii alaabaa lumuxii san gubbaa oolchan Oromoo. Duuti kan du'uun haa hafu du'uu waan hin oolle ima duuna du'a lammata akkas du'uun garuu wallaahi billaahi gadda takkaa ilma Oromooti irratti hin arginetu namatti mul'ata. Alaabaa lumuxii san irra buusanii obboleessi isaa ta'inna fir isaa ta'inna makiinaa keessaa gizee gabbuusan lumuxii santu irra jira. Lumuxii san irraa obboleessi isaa ka inni fuuldura deemes suuraa isaa qabatee isa wajjin bu'aa deemu irraa fuudhee lafatti darbe. Alaabaa abbaa gadaatti irratti hafe. Oromoo duuti kana caalte hin jira. Tuffiin kana caale hin jira. Jechi amaarri duraan Oromoo tana dhiinnee akka barbaannetti isaan bulchina jechaa turan sun guutuun hujirra oolafii jira. Jawaarin ka waggaa meeqa gaaf inni biyya galeetti osoo inni biyya hin galin illee itti dhaadataa jiran hujirra oolafii jira. Ka isaan yookiin ajjeesuu qabna yookiin hidhamuu qabna jedhan hujirra oolchafii jira. Abiyyeen qaanyiin kana caalu tuffiin kana caalu ummata Oromooti qaban wanti guyyaa guyyaarraa argaa deemnu kanurraa hin buune ka tuffiin ilmaan Oromoo nurraa hin qannamne guyyaarraa nutti dabalaa deemu. Awwaalchi isallee alaabaa Minilikiin awwaalamuuf alaabaa Itoophiyaa jedhamtuun beeksisuuf irra buusan. Tuffiin kana caala hin jiru Oromoo. Oromoon waca malee
waca malee wany'ee osoo bu'aa buusuun ta'in wany'ee osoo faayidaa buusuun ta'in wany'ee reeffi keenna fi duuti keennallee du'a saree hanqatte Oromoo. Duuti keenya du'a sarellee yoo kararratti ajjeefamte kararra achi cinaa qabaniitiin kararraa siisan. Karaa balleessaaf bar osoo duuti isaa sun akka malettuu du'ee miti innuu erga du'e sare masanuu fuudhanii kararra achi siisan lafa san balleessa fi naannoo san ajeessaaf jecha. Garuu ilmaan Oromoo bakka du'anitti bakka lubbuun isaa bayetti akka malleetti achittuu tuffatamee irra tarkaanfatamee bira taramaa jira. Sababbiin Jawaar hidhameef sababbiin Jawaar Qiliinxoo fi Qaallitti cufamte baneef sababa isaati sababa Hacaaluu Hundeessaati. Hacaaluu Hundeessaa Finfinneef falmate Finfinnee keessatti jiraata Finfinnee keessatti du'e achitti haa awwaalamu jedhee inni falmee fuudhanii gara ittiin duraa itti siqan dhabanii harka diina duraan itti dhaadataa turte sanii bu'e Jawaar. Faallaa isarratti xaxuuf Hacaaluma du'e sanuu situ nama itti bite jedhanii mana murtiitti dhiyeessuuf fuudhanii mana hidhaatti darbanii dararaa jiran. Jawaarin kun hin malle Oromoo. Jawaarin hidhamuu miti qaamni seeraa tokko inni yakkamaadha jedhee irra kaa'uunu wallaahi qaanyeedha sila. Akka inni Oromoof falmate akka inni Oromoof jedhee nyaataa fi dhugaatii jireenya gaarii jiraatu dhiisee keessaa bahee Oromoof dhaabbatee dhugaa Oromoo tana galmaangaa jedhee halkanii guyyaa iyyuu silaatuun isaan hin malle Jawaari. Hayxi Jawaar Oromoo irraa qabu akkanaa miti Oromoo. Falmaan inni uddagaaf ummanni Oromoo gabrummaa jala jira jedhee wayyaaneef Feesbuukaan bittinneessee maqaletti galcheeti. Sanirraa as dabree bilxiginnaa duraan gabrummaa wayyaanee jala turte. Uppiidiyoo gabrummaa wayyaanee jala turte. Jalaa baasee aangoo itti kenne har'a. Aangoo sanuu situ nutti kenne osoo hin jedhiniin situ falmee uummata Oromoo kana kakaasee qabsootan asiin ga'e jedhaniini osoo waan inni godheef gammachuu inni isaan sadarkaa saniin isaan ga'e osoo hin galateeffatin fuudhanii mana hidhaatti isa darban. Galanni Jawaar akkanaa miti. Hayni Jawaarillee akkanaa miti Oromoo. Nuti dhaaba qabna jenna. Dhaabni kamuu immoo ka Oromoo kana achi bahee akka isaanitti isaa falmee dhugaa Oromootiif haqa Oromootitti illee diinatti mu tokkoon argine. Jawaar guyyaa takkitti hidhamuu dhiisaa 24 hidhamuu dhiisati. Walakkaa sa'aatii guyyaa takka cinaa guyyaa takka hidhamuu hin qabu sila. Mootummaan wannummaan inni karoorfatee dura aangoo tanatti as baheen Oromoo cunqursuu fi sanyii Oromoo tana afaan Oromoo dubbatamu kana balleessudha. Kagaafsan lammaa mootummaa naannoo Oromiyaatirra jira. Akka uummanni isa amanuuf akka umman uppiidiyoo tanaa sagadu akka umman uppiidiyoo tanaa warwaatuuf namni fuudhee ummata Oromoo kana gabrummatti dabre Lammaa Magarsaati. Isin amma Lammaa Magarsaa maal goota kenna suusii kenna minaamna jettanii faarsisanii miti. Wallaahi billaahi amantanii amanuu baattaniillee namni gabrummaa Oromoo uppiidiyoo jalatti Oromoo jilbiiffachiise akka Oromoon uppiidiyoo amantu taasise Lammaa Magarsaati. Afaan damma dibatee haasaa hin taane haasa'e ummanni Oromoo amaanaan isin nutti kennitan galmaan isinii ga'a jedheeni ummata Oromoo sobee aangoo tana fuudhee namticha bineensa kana dabarse ufii aangoo bakka ufii jirutti qabate ummata Oromoo ficcisiisaa jira. Gaafa wayyaani akkana nun goone dhaabni amma ummata Oromoo ficcisiisaa jiru kana waraanni amma Oromoon irratti bobbaasanii halkanii guyyaa manaa fi qabeenya isaa barbadeessaa jiran kana gaafa wayyaani akkana nun goone. Kuni marti badii Lammaa Magarsaa ummata Oromoo sobee ummata Oromoo jilbiiffachiisee uppiidiyoo amansiisetu kanaan nu ga'e. Amaanaa isinatti kennitan ardhallee borullee irra tarkaanfadhee irra taru osoo jedhee dubbatu amaanaa ummata Oromoo itti kenne kiisii kaayatee lafatti irra deemaa jira.
Hacaaluun namni miidiyaa irraa fagaate telefoona fayyadamu. Namni miidiyaa irraa fagaate bilbila fayyadamu. Hacaaluu duuti kee du'a kiyya. Dhufeellee qaaman si arguu dadhabu sagaleen tiyya viidiyoon kiyya kun si bira haa ga'u. Ummata Oromootiif jajjabina hawwaa si boolla kee daadhiin haa guutu jedheen eebbisu. Osoo Oromoof dhugama ka hojjetu taate, osoo Oromoof ka dhugama quuqamu taate. Cic waa kana sanii maaltu badee maaltu deemaa jira namni dubbatu tokko hin jiru. Aanguma sanuu namni isatu waraana biyyattii bulcha jedhan malee waan inni waa'ee waraanatirraa quba qabu hin jiru. Namni waraana bulchu waraana ofii tokko akkamitti akka deemuuf tarsiimoo waraanni sun biyyatam diina kam akka loluun silaa isatu ajaja. Waraanni kiyya garam deemaa fi maalirra oolee namni quba hin qabne eenyu du'ee fi eenyu ajjeesee waraanni kiyya kamtu du'ee kamtu jira namni hin beekne. Oromoof hojjenna jennee abdanna. Namni har'a fuudhee waraana isaa Jawaaritti ajajee akka Jawaar Qiliinxootti darbamu ka godhe Lammaa Magarsaati. Osoo inni waraana isaa san ajajuu baate, osoo inni waraana isaa san kana godhu jechuun baate, waraanni ufiin uf ajaja. Namu aangoo harkaa qaba. Aangoo isaatti fayyadamee Jawaar hidhamuu hin qabu jedhuuni sila. Jawaar tuqamuu hin qabu jedhuuni galanni Jawaar har'a bakka kanaan kan ga'e Jawaarii jedhee uummata sani irraan deebisu sila waraana irraan deebisu. Kuni marti maal irraa kaka'e badii Lammaa Magarsaa amaanaa uummata Oromootirra amaanaa Jawaar fuudhee itti kennirra fuudhee Abiyyi bineensa ilma Minilik harka kaayetu sadarkaa uummanni Oromoo sanyii duguggaa sanyiitii fi duuti isaa du'a saree taate kana kan honga'e Lammaa Magarsaati. Har'allee borullee taanan Abiyyillee akkuma itti gaafatamutti ta'ee kammoo waraana uummata Oromootirratti bobbaasee uummata Oromoo ficcisiisaa jiru guutuun guututti amantan amanuu baattan Lammaa Magarsaati. Achi qabee asna qabee kan qabu. Gizee TPLF biyya bulchu gandarra deemanii mana takkaa uummata Oromootirratti gubanii beekan qabeenya uummata Oromoo takkaa saamanii beekan magaalaa keessa deemanii biiroo isaaniitii fi waa hunda isaanii takkaa diigameen beeku gizee TPLF nu bulchitu. Uummanni Oromoo nagaan gabbayee gala yoo afaan ofii handhuura Oromiyaa Finfinnee falmachuu dadhabe falmuun dhiibne achi bahee akkatti akka Madiinatti bahee kanatti falmachuu dide malee falmachuun dhiibne. Takkaa garuu wayyaanee nu akkana nu goone. Takkaasa wayyaaneen duguggaa sanyii nurratti raawwan. Osoo nu hin beekne ka jarri gootu haa hafu. Ka osoo nu arginu immoo akka jarri nu godhaa jirtu kanatti takkaa wayyaaneen nu godhaan turre. Kanaaf yaa ilmaan Oromoo galanni Jawaar hakana jedhamee himu takka lamatti waan lakkaa'anii dhumatuumi. Jawaar yoomiyyuu goota Jawaar yoomiyyuu qabsoo uummata Oromoo akka isiin itti deemtuuf maaliif akka deemtu guututti nama beeku. Har'a ija nu jaamsanii akka waan dhageenye gurra nu cufanii intarneetii biyyarraa cufanii addunyaan akka dhageenye badii isaan dalagaa biyya keessatti dalagaa jiran kana badii waraanni mootummaa Abiyyi dalagaa jiru kan akka addunyaan hin dhageenyeef akka ergaan uummata alaatiif hin darbineef viidiyoon adda addaa akka uummata alaatiif hin argamne akka addunyaatti hin mul'anne ka godhaa jiru Abiyyiin intarneeta nurraa cufeeti. Sagalee Jawaar awwaaleeti. Sagalee uummata Oromoo awwaaleeti. Badiin inni kana maraa dalagaa jiru kun gadda yoomuu nama keessaan baan. Duuti Hacaaluu xumura gabrummaa fi calqaba gabrummaa ta'uu qabdi. Ta'uu baate taanaan hin ta'u taanaan gabrummaan tana daran harki cira Minilik harka nurraa muree harma nurraa muree sanii miti. Duguggan sanyii uummata Oromootirratti ganaa deema yoo tun qabsoon amma lafaa kaate tun xumura gabrummaan ta'e. Hidhaan har'a Jawaar mana hidhatti dararamaa jiru guyyaa 2-3 odoo waan nyaatin jiru kanu yoo xumura gabrummaan ta'in wallaahi an Oromoodha jettee nu Oromoodha jennee wanti wal abdannuuf takka illee hin jiru. Dhaabni Oromoo ka jirullee amma achi waan nu godha jennee takka wanti abdannu hin jiru. Yoo Jawaar mana hidhaatii bahee xumura gabrummaa tana hin goolabin yoo duuti Hacaaluun du'e tun xumura gabrummaa taatee bilisummaa Oromootiin hin goolabamin
gabrummaan amma booda nurraa haftu jettanii wanti abdattan tokko hin jiru. Kanaaf yaa ilmaan Oromoo bakka jirtanitti akka rabbiin ummata Oromoo kanaa birmatu du'aa godhaa isiniin jecha. Akka rabbiin ummata Jawaar Muhammad kana hidhaa kana keessaa baasee nagaatti isa deebisu. Yaaddoo guddoo kanatti ta'aa jiru amma isa Hacaaluu dhabne hayyuu keenya kawaa maraa irraa argannu kawaa maraa irraa baran ka diina fi wadaaja keenya addaan itti baafanne nu harkaa hidhatti dabbaran. Akka rabbiin isa nuu baasu du'aa nu godhaati. Jajjabaadhaa galatooma.